Kun sagantaa BBC Afaan Oromooti. Nu waliin tura. Akka mooltan hordoftoota keenya sagantaan keenya eegaleera jalqaba irratti dhimmoota qabanneen gaggabaabsee isinitti hima. Dhimma Jawar irratti xalayaa seenatoroonni US ministeera dhimma alaa isaaniif barreessan irratti gabaasa qabna. Mufii lammiilee Itoophiyaa biyyoota bakkee haga imbaasii cufsiisuu geessise irratti yaadi mootummaa maali? Lammiin abbaan feete biyya keessatti ta'ee alatti waan barbaadan san gaafachuu embasii biras dhaquu abbaa fedhan bira dhaquu mirga qabu. Mirga isaanii gara nagaatiin ibsachuu qabamu waan jedhu jira. Galmi barkumee dhibamtoota COVID-19 guutaa jira. Hospitaala Yuunivarsiitii Gondaritti barattoonni hedduun COVID-19 qabaniiru gabaasa qabna. Galmee barattootaa eegalamuu fi yaaddoo inni uume irrattis odeessa qindeessineerra Atakaaroo naannoo Amaaraaf Tigraayis cimeetti dhufuu fi odeessaalee gabaaboos qabna. An Hamzaa Hussein. Sireen wal'aansaa dhukkubsattoota koronaa vaayirasii wal'aansi addaa barbaachisuuf ICU guutuu isaa giddugalli wal'aansaa COVID-19 galma barkumeetti qophaa'ee beeksise. Galmi barkumee giddugala wal'aansa koronaa vaayirasiif jijjiirame kun kutaaleen adda tajaajila oksijiinii kennanis guutuuf akka jiru beekseera. Yeroo ammaa giddugala galma barkumee magaalaa Finfinnee keessatti argamuu fi iddoo dhukkubsattoonni vaayirasichaan qabaman addatti fo'amanii tursiifaman keessatti dhukkubsattoonni 200 ol akka argaman Daayireektarri giddugala kanaa Dr. Wulataw Caanne BBC'tti himaniiru. Matti galmicha keessa namoota 200 hanga 217tu wal'aansarra jira. Kan qabachuu danda'u garuu hanga 670ti. Yoo itti babal'isna jennee meeshaa barbaachisu galchine hanga 1000tti qabachuu ni danda'a. Haa ta'u malee kutaaleen wal'aansaa gosa adda addaa qabu. Sadarkaalee 4tti qoqqoodamee hojjetame. Akkaataa kanaan yeroo ilaallu ammaaf kutaan martinuu kan guute miti. Haa ta'u malee akka magaalaattis ta'e akka biyyaatti namoonni haaraa qabaman dabalaa jiru. Namoonni haaraa qabaman dabalaa deemuun isaa ammoo warreen jabinaan dhukkubsatanii gargaarsi isaan barbaachisu dabaluun waan hin oolledha. Fakkeenyaaf har'a kutaa namoota jabinaan dhukkubsatanii wal'aansa addaa barbaadan keessaa siree 5 qofa qabna. Kutaan namoonni oksijiinii xiqqaan isaan barbaachisu itti wallaanaman garuu siree isaa oliyyuu ni qabna waan ta'eef guutummaan guutuutti kan guute miti. Yoo of kan hin eegganne taanee fi ittisa irratti cimnee hojjechuu baanne yeroo ta'e booda sodaachisaadha. Kutaa namoonni oksijiinii isaan barbaachisu guutummaan guutuutti qabamee warra wallaansa akkasii isaan barbaachisu yaalii malee hafuu danda'u sodaan jedhu ni jira. Rakkoon lammaffaan ammoo lakkoofsi namoota wallaansa cimaan isaan barbaachisu dabalaa deemuu qofa osoo hin taane warri jabinaan dhukkubsatanii siree qabatan daddafanii baay'atanii bahuu dadhabuudha. Fayyuudhaaf yeroo baay'ee isaanitti fudhata. Kanaaf yeroo muraasaan booda rakkoon kun dandeettii hospitaalotaa fi haakimootaan ol waan ta'uuf sodaa fi yaaddoon tureera. Gama kaaniin hospitaala Yuunivarsiitii Gondar keessatti barattoonni fayyaa shaakalarra turan 22 caalan koronaa vaayirasiin qabamuu barattoota kunneen keessaa ka dubbisne nutti himaniiru. Barattoota qabaman keessaa kataatee fi maqaa ishee eeruuf ka hin barbaanne tokko hanqinni meeshaa of eeggannoo akkaan nu yaaddesseeraa jetti. Dhugaa dubbachuudhaaf eessaa akka nu qabate bira gahuudhaaf baay'ee rakkisaadha. Walii keenyarraa yaa ta'uu dhukkubsataarraa hin beekamu. Haalli jireenya keenyaas rakkisaadha. Carraan dhukkubsataarraa nu qabachuu danda'us ni jira. Sababiin isaa gilaavii hin qabnu waan ta'eef harka keenyaan hojjenna. Yeroo tokko dhukkubsataan sun kan qabu yoo ta'e isa bichisiifnee fayyadamna malee hospitaalichi gilaavii hin kennu. Dhukkubsatoonni baay'een garuu warra bitachuu hin dandeenye waan ta'aniif gilaavii dhabnee harkuma qullaan hojjenna. Alkooliin nuuf kennamullee hojiin baay'ee waan jiruuf yeroo mara fayyadamuu hin dandeenyu. Kanaan alatti gahaa ta'uu baatus maaskiin 10 nuuf kennameera. Maaskiin sa'aatii gabaabaa keessatti jijjiiramuu qabaatus nuuf garuu baatii 3f kan nuuf kenname gahaa miti. Walumaa galatti garuu hanqinni meeshaa of eeggannoo guddaatu jira. Ministeerri barnootaa bara barnootaa 2013tti barattoonni COVID-19f akka hin saaxilamneef qophiin taasifamaa jira jedhe. Ministeerichi barnoonni jalqabamuu dura haalli mijataan akka uumamu hojjechaa jiraachuu himuun maaskii saanitaayizarii fi mi'a biroo vaayirasicha ittisuuf fayyadan dhiyeessuuf qophiirra jira jedheera. Dubbii himtuu ministeerichaa Aadde Haragwaa Maammoo galmeerraa eegalee waan jiru nutti himaniiru.
Galmeen barattootaa kun haala qabatamaa manneen barnootaa irratti hundaa'uudhaan gaggeeffama. Garuu akka lakkoofsa Itoophiyaa hagayya 20 irraa kaasee manneen barnootaa barattoota galmeessuu danda'u. Weerara koronaa vaayirasii ittisuu bifa dandeessisuun sagantaa baafatanii akka barattoonni walitti hin siqne gochuudhaan raawwatama. Qajeelfamoota ittisa koronaa vaayirasiif dhaabbilee fayyaan baasan sirriitti hubachuun galmee gaggeessu. Hanga barumsi guyyaa akkasii jalqaba jedhamutti barattoonni itti fufanii galmaa'uu danda'u. Bakka tokko tokkottis manneen barnootaa bakka namoonni koronaa vaayirasiin qabaman keessa tursiisuuf gargaaranis akka sirnaan qulqulleeffaman taasifama jechuudha. Manneen barnootaa galmee osoo hin jalqabin qulqullina barbaachisu sirriitti taasisuun isaan irraa eegama. Hanga ammattis kun hin taane taanaan itti gaafatamtoonni manneen barnootaa hojii qulqullinaa hojjechuun galmee jalqabuu qabu. Kallattiin kaa'ames kana. Mootummaan kana jedhus maatiin garuu ijoollee isaanii mana barnootaatti erguuf akka yaaddoo qaban himu. Obbo Kormee Huseen maatii yaaddoo ibsatan keessaati jiraataa magaalaa Baatuuti. Ijoollee barattu nama 4 qabaayyuu yaaddoon guddaan nu qabnu waa'ee fayyaati. Kanaaf baafnee ijoollee barattoota erguu hin dandeenye. Addasiisinee daree keessatti hin barsiifnallee yoo jedhame daree keessatti osoo addasiisanii baay'iroo galanii akkamitti addasiisanii manni barnootaa badhaa ijoollee barattoota bakka qabatu callaadha. Amma magaalaa Baatuu keessa jiru namni gatteessiillee uummataafillee hubannoo kennan jiru. Uummata naannaa san irratti dhugaadha mari'atanii akkanatti ijoolleen kunniin fooyyee argatan. Barnoonni isaan dhufe kunis akkanatti fooyyee argata jedhamee adda baasanii miidiyaa qofaan ijoolleen kutaa 7-8 darbaniiran kajaa 7 darbaniiranii kana qofa dhageenye kun nuufillee seenuu dide baay'ee tokko nu ulfaate. Dura taa'aa waldaa barsiisotaa bulchiinsa magaalaa Najjoo kata'an barsiisaa Kumarraa Qajeelaa hojii baruuf barsiisuutti deebi'uu kadeggeran ta'uu himanii garuu sodaan koronaa vaayirasii ammas akkuma yaaddoo ta'etti jira jedhan. Barsiisonni keenya akka isaan mana barumsaatti deebi'anii hojii isaanii eegalan ni barbaanne. Dhukkuba kanarraa of eeggachaa akka ogeessi fayyaa jedhetti of eeggachaa akka isaan mana barumsaatti deebi'anii barsiisan ta'ee guutuu qabna. Waa'een dhukkuba kanaa ammoonaa waan hin to'atamin jiruuf miira wal makaa akkanaatu jira. Kuni egaa hundumaaf yaaddoodha. Maatii barataaf yaaddoodha. Barsiisaaf yaaddoodha. Walumaa gala hawaasa barumsaa hundumaaf yaaddoodha. Nuti yaaddoo kana irraa ilma hirmaannaa yoo of eeggannaadhaan dareen barnootaa babal'atee ijoolleen lakkoofsa xiqqaati daree keessatti of eeggannoo ogeessi fayyaa jedhe godhatanii lakkoofsi barsiisaalee dabalamee of eeggannoo guddaadhaan yoo kan eegalamu ta'e yaaddoo keenya hir'isaa jennee amanna. Manni barumsaa tokko jira. Mana barumsaa Leetinaas Koloneel Abdiisaa Agaa iddoo turtii shakkamtoota dhukkuba kanaatiin qabamee jira. Waa'ee kanarratti maree geggeeffamaa jira. Mareen sun maalirraa akka ga'e hin beeku. Bakka jijjiiruun dirqama ta'ee argamaa jira jechuudha. Dhaggeeffattoota keenya Oduun gaggabaabsee isinitti himaa sagantaan nyaataa addunyaa baqattoonni Afrikaa baha miliyoonaan lakkaa'aman beelaaf saaxilamuu danda'u jedhee sababa COVID-19 dhaabbatichi nyaata yookiin qarshii dhibbeentaa 30 ta'uu baqattoota Itoophiyaa, Yuugaandaa, Keenyaa, Sudaan Kibbaaf Jibuutii irraa hir'iseera. Dhaabbanni fayyaa addunyaa Awurooppaatti karoorri manneen barnootaa banuun yaaddessaa jira jedhee ijoollee iddoo walitti heddummaatan vaayirasichi daran tatamsaa jedha dhaabbati kun. Hooggantoonni waraanaa torban darbee pirezidaantii Maalii fonqolchan aangoo akka fedhan ibsan garee waraanaa kun jalqaba fedha aangoo akka hin qabne himaa turanis amma garuu waggaa 3f aangoo feena jedhaniiru. Chaayinaan baatii onkoloolessaa keessa hojjettootaaf talaallii koronaa vaayirasii kennuu jalqabuu fi dhaabbanni Sinopharm jedhu talaallii kana onkoloolessa dhufuu nan dhiyeessa jedheera. Oduun kanuma. Oduu itti ce'aa naannolee ollaa lameen naannoo Amaaraa fi Tigraay gidduutti walqocolloon uumamuu erga eegalee bubbuleeraa kaan waa'ee daangaa yeroo garii ammoo dhimma nageenyaa irratti ammoo mootummaan naannoo Amaaraa poolisoonni humna addaa Tigraay 60 ta'an naannoo kiyya cabsanii seenuu jechuun komateera. Mootummaan naannoo Tigraay ammoo kun oduu bu'uura hin qabneedha jedheera. ከትግራይ ክልል የልዩ ኃይል ናኖ ትግራይ ራ ሚሴንሶኒ ኡምና ሀዳ ዱፋ ጅሩ ከን ጀሩ ዱጋዳ አንገ ጉያ ከሌሳቲ ሚሴንሶኒ ኡምና ሀዳ ሂዳኖ ኢሳኒ ወሊን ገረ ናኖ አማራ ገላ ጅሩ ኡምኖኒ ኩኔን ወልቃይት ራስ ራያ ራስ ከንታን ጅሩ አማራች ጅነራ ከንታን ጅሩ አማራ ከንተይን ትግሮታ ከንታንስ ባየዳ ከናፍ ነሞታ ቡቃኒ ዱፈን ሲመነራ ነሞታ ኩኔን ሲመነ ሂዳኖ ሳኒ ራ ይግኔ ካምፒ ቶኮ ኬሳ ቱርሲብነራ ጨልስኒ አዋሰቲ ማግኑ ሰበቢን ኢሳ ሽረቲ ፔሌፍ ዋን ቤግኑፍ ኢሳን ወሊን ከሎ ኤሴን ዮ ጅራቴ አደባሱ ፎጀቻ ጅራ ኑቲ ገመ ኬኛን ሁምኖቶ
Qaamota mootummaas yaa ta'u namni kamiyyuu buqqa'ee akka dhufu hin barbaadu. ሰራዊቱ ማንም ተፈናቅሎ እንዲመጣ mootummaan naannoo Tigraay gama isaatiin dhimmi kun soba bu'uura hin qabu ittiin jedheera. Qondaala kominikeeshinii naannichaa akka ta'an obbo Haddush Kaasaay filannoo nuti geggeessaa jirru irratti burjaajii uumuuf shira xaxamaa jiruudha jedhan. እውነት አይደለም ያው ይሄ kun dhugaa miti dubbii akka sangaa dhalee jedhanii sana yoo ta'e malee tarii naannoo Amaaraati gara keenyatti baqatan kan jedhu jiraannaan isaan deebisan malee naannoo Tigraay irraa gara Amaaraa kan deemu waan tokkollee hin jiru. Ofii garuu maaliif akkas jechaa jiru kan jedhudha. Uummanni Tigraay guyyaa tokko keessatti fedhii isaa itti miiramu. Guyyaa 5 keessatti hanga eegameen ol namoonni miliyoona 2.6 ol filachuudhaaf galmaa'eera. Kanatu isaan rifachiise. Osoo akka malee sodaachisanii uummanni naannoo daangaa Amaaraa irratti argamu osoo nafiin jechuudha. Kanaaf tokkoffaa fafa isaanii dhofkachuufi lammaffaa immoo filannicha jeequudhaaf gufachiisuudhaaf gaaffiin daangaa jira. Koreenyummaa Amaaraa deebisu jechuun ni kaasu. Garuu namni isaan dhaga'u hin jiru. Kanaaf kun dhugaarraa kan fagaatee fi kufaatii ofii isaanii akkuma waggaa 2 walakkaa darban keessa gochaa turan sana burjaajiimuudhaaf yaalu. Ofii dubbatanii owwaatti ofii isaanii uumanii deebi'anii dhaggeeffachuu malee uummanni Tigraay isaan dhaga'u hin jiru. Hedduu yaalaa jiru. ይሄ ግን ተረት ተረት ነው። ከተረት ተረት አልፎ ምንም እውነት አይደለም። Kaxumuraatiin seenataroonni US lama miseensota hawaasa bulchiinsa Minnesota akka ta'an Jawar Mohammadii fi Mishaacirrii ilaalchisee xalayaa ministeera haajaa alaa biyyattii barreessanii mirgi namoota kunniinii akka kabajamuuf ministeerichi tarkaanfii barbaachisaa akka fudhatu gaafataniiru. Qabiyyeen xalayaa kanaa guutummaatti maali? Ammayyuu taana. Seenaatoroonni Ameerikaa lama miseensota hawaasa Oromoo bulchiinsa US Minnesota kan ta'an obbo Jawar Mohammadii fi Mishaacirrii ilaalchisee ministeera dhimma alaa Ameerikaaf roobii kaleessaa xalayaa barreessaniiru. Bulchiinsa Minnesota irraa kan ta'an Seenaatar Tiinaan Smizii fi Amii Kiloobichaar ministeerri haajaa alaa Ameerikaa Jawarii fi Mishaan mirgi namoomaa isaanii eegamee kan jiru ta'uu mirkaneessuuf tarkaanfii barbaachisaa hunda akka fudhatu gaafataniiru. Namoonni lameen kunneen mirga isaaniitti guutummaatti dhimma ba'uu akka danda'an ministeerichi gargaarsa akka godhu gaafataniiru. Dabalataanis hookoraa fi sarbama mirga namoomaa Itoophiyaa keessatti raawwatamaa jira jedhanii ilaalchisee tarkaanfiin fudhatu maal akka ta'e akka nu beeksisu gaafannaa jedhaniiru. Seenaatoroonni lameen Itoophiyaa keessatti waggoota 2 darban dimokiraasii hundammataa ijaaruuf tarkaanfiin guddaan fudhatamus jeequmsa yeroo dhiyoo as mudatee fi tarkaanfiin mootummaan fudhate jijjiirama dhufeef yaaddeessaadha jedhaniiru. Sababa kanaan ministeerri dhimma alaa Ameerikaa rakkoo nageenya Itoophiyaatiif furmaata nagaa qabeessa fiduurratti akka hojjetu gaafannaa jedhaniiru. Haala wal fakkaatuun torban darbees miseensonni Koongireesii Ameerikaa 22 haalli nageenya Itoophiyaa nu yaaddeessi jechuun ministeera dhimma alaa Ameerikaa xalayaa barreessanii turan. Qaamoleen nageenyaa mootummaa mirga namaa sarbaa jiraachuu, walitti bu'iinsa amantaa fi sabaa dhalachuu fi duudhaa dimokiraasiirraa maquun biyyattii naannichaaf sodaachisaa fi tasgabbii akka dhabu godheeraa jedhan. Miseensonni kunneen xalayaa barreessaniif deebii akka eeggachaa jiran ibsaniiru. Ofii mootummaan Ameerikaa miseensota garee seera baasota biyyattii ta'aniin gaaffii dhiyaate kana akkamiin ilaaluu danda'a? London University Kiil keessatti seera kan barsiisan Dr. Awwal Qaasim Aloo dhimma kanarratti yaada kana nuuf kennaniiru. Mootummaan Ameerikaa keessattiyyuu warri hojii raawwachiisaa wanta koongiresiin yookaan warri seera baasu gaafatu ignoor gochuu hin danda'u. Aadama jaraa keessa hin jirre. Akka isaan barbaadanitti deebii deebisuu dhabanii wanta isaan barbaadan gochuu dhabuu danda'anii garuu ammoo deebii hin deebisan. Hawaasni Oromoo biyyoota alaa jiraatanis marsaa hedduuf hiriirota mormii gaggeessaniin sarbamni mirga namoomaa akka dhaabbatu, namootni hidhaman akka hiikaman, ajjechaan artiist Haacaaluu qaama walabaan akka qoratamuu fi ministeerri muummee Abiy Ahmad aangoo akka gadhiisan illee gaafachaa turani. Tibban ammoo hiriirri mormii kun cimee imbaasii Itoophiyaa UK keessa jiru haga cuufsisutti ga'aniiru. Dhimma kana mootummaan akkamiin ilaala jenne dubbii himaa ministeera dhimma alaa Itoophiyaa Ambaasaddar Diinaa Muftii gaafanneerra. Imbaasonni Itoophiyaa kaala jiranii biyyoonni isaan keessa jiranii mootummaan biyyaan sanii imbaasota sanii nageenya imbaasota sanii eeguu qabu akka seera Veenaa Konvenshin jedhamuun. So kana akka godhan mootummaa wajjin haasofneerra, mootummaa Ingilizii wajjin haasofneerra. Wanta kana sirreessanii jiru, sirreessina jedhanii jiru. Waan haga amma dhalateef dhiifama gaafatanii almost akka sirreessanitti deemaa jiran kanumatu jira. Lammiin abbaan feete biyya keessatti ta'ee alattis lammiiwwan biyyaa waan barbaadan hiriira bahuu waan barbaadan san gaafachuu embasii biras dhaquu abbaa fedhan bira dhaquu mirga qabu. Mirga isaanii gara nagaatiin ibsachuu qabamu waan jedhu jira. Achi bira darbanii haala humnaan deemuun maali embasii hidhuu maaluun kun waan ta'u miti.
Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya xumurreerraa qopheessaa sagantichaa Biraanuu Gammachuu waliin kan isiniif dhiyeessaa ture Namzaa Huseenii bor walitti deebina nagaan bula.